Ani garuu waa'ee kee waan ani jedhu baay'ee ni qaba. Kan garaa si cibsuu jechan dhabaa. Isa kam dubbadheen isa kam. Tole baga nagaan dhuftanii maqaan keessan eenyudha? Eessarraa dhuftanii? Waaqayyo lafa kanarratti maal isiniif godhe maal dhugaa baatu? Maqaan koo Addunyaa Warqinaan jedhama. Aanaa Jimmaa Ayyoo Gandamaamaa Kuraan jiraadha. Garaa koo bara baay'ee dhukkubaa ture. Iddoo manaa keenyee ala dhaqanii hin jiru. Asii immoo firaallis asfaala guddaadhaas guyyaa naa beellamanii yeroo sadii hin baqaffattana jedhanii murtee fudheen galee gaaf tokko haadha isaanii walii ganamaa kottuuti warri bulantu si hojjetee raawwattaati agiraatii jijjiiramaati baqaffachuu qabdanaa jedhanii naa beellamanii al-sadiidha. Raajiin kadhachaa jiru taa'uu hin danda'u kalee kuna horii bahuudhaaf booyi naan jedhaa boqonnaa hin qabu baay'ee dhiphadha. Maatiin kun naa wajjin baay'ee canna qabu. Asuma dhaabataniiti iddoo isaan qabdanaa jedhu kuukan. Achuma kalee qabadhee kan qabdanaa jedhan nan dhaabadhe. Gaafan dhaabadhu harki sirraan ga'u jedhanii jedhani raajiin. Achumaan isaanoo uummanni sabni kuni aalbii harka namaa sirraan ga'e harka waaqilmeenaan jedhanii egaa keessa kootti amma dhagaa guddaa isaa ulfaata digdiin baadhee deema. Edda gaafa sanaati na keessa hin jiru hin raawwatee kanarraa waaqayyo na hiikee na bilisoomsee. Mee harka keessa walitti buusaa galataa fi illee gooftichaa. Amantoota waaqayyoo duratti dhugaa ba'uu barbaadeen galti gammadee tanii garaan koo na fayye yoo na gaye garaa kootti yaadne gaangee yaabbadha gaangee yoo yaabbadhu yoo gaangee miila fuute qatqat gootu na keessaa buluqee lafa ba'uudhaaf ka'a ija namaa eeggadhee fooxaadhaan xaxeetanii shaappoodhee isa gaangee isa gootu gaangee ofitti hambiseetanii gaangee yoo biraan misee qalbii sakkina guddaan irra ka'a ture. Utuu gara lafa kanaan dhufee waggaa meeqaaf dhukkubsattanii? Waggaa baay'ee dhukkube waggaa 16 dhukkube ittumaan jooraan ture iddoon taa'ee boqonnaa takkaan arganne aanoo gaafa uummata kana kun haa ta'u egaa keessa kottammoo dhagaa guddaa ulfaata kana baadhee maasanaa ture maasana kana waaqayyo irraa lafa kaa'e naman ta'e. Isa ba'aa waggaa 16 namarraa fuudhu ilma waaqayyoo Yesuusiif galataa fidillee dhangalaasaa sabni waaqayyoo. Noora dhuga baatuusaa bara baraa ta'a.